Amma dhugaa rabbii salafiyyummaa fi su'udii maaltu walitti fide? Si galtee salafiyyaa taha mee tana dhiisi. Tana hukmii ulamaa islaamaa ulamaa gurguddoo jira. Warri fatwaa tanarraa godhu warri fatwaa gartee ammallee godhuun haqa godhuu fatwaa godhuudhaaf haqa godhate hedduu jira. Ansu salafiyyaan hin taatu salafiyyaan maal jechuun yaani dandeettii ittiin qabu. Ulamaa gurguddoo jira waan taateef. Haa ulamaan irraa nu dubbatu tan. Tu waan gartee na galchuu miti. Si galtee ulamaan gurguddoon irraa haa dubbatani. Dubbatanillee jiranii mee tan ammaaf lafaa kaa'u. Su'uudiin biyya Islaamaa, dawlaa tawhiidaa, dawlaa maalee jennee salafiyyaa uummanni leenjoo kun tanuma faarsan. Si galtee dhiiga watutti kaa'u waa'ee suudii dhagan watutti kaa'u. Mee biyyi tawhiidaa suni Khaalid Raashidii maaliifiti? Khaalid Raashidii maaliifidhaa itti dabalame? Maati dabala gurbaan pirezidaantiin Islaamaa keessan sun ka biyya teessanii san maati dabala? Maaliif itti dabalee hidhaa ta'an jiran? Badri Limshaarii mee maaliifidha? Suudiin tun maasin maraachiti. Badri Limshaarii eenyu hidhe deengaa? Joo baadani? Maaliif hidhamime? Dr. Zaakir Naayik hayyama Suudii keessa jiraachuu ni qaba. Turtee irraa fudhatanii haara. Maaliif irraa fudhatan jiina gaafadhu? Poolitikaan tokko as keessa hin jiru. Turkiyya irraa badhaasin dhufee Dr. Zaakir Naayik. Rabbi umrii isaa haa dheeressu. Ameerikaan akkamitti badhaasa Turkii irraa dhufte qeebalte jettee Suudiin hayyama Suudii keessa jiraachuudhaan irraa fudhatte. Jaartiin Ameerikaa Suudiin. Gunnaa beetii jaartee hin eebbisiifne. Mootummaan Islaamaa kan isin baantan san. Mootummaan Islaamaa Turkiyya maal ka Saa'udii san. Muhammad Salmaan sun. Guyyaa dheengadda Gaza keessatti dhiigni ilmaan Falasxiin dhiigni ilmaan Musliimaa dhangala'u. Ka biyya Islaamaatii miti biyyi kaafiraatu lolteef hariiroo dippiloomaasii jidduu isaaniitti jirtu irraa kutatte. Jenosaayidii nama irratti hojjetan jetteeni koonsartii muuziqaa qopheessiteeti dhiichifte. Si galtee tana biyyi Islaamaati isin jettan san. Akkas gaa biyyi Islaamummaan. Suudiin har'aan tana ulamaa Islaamaa hidhuudhaan biyyarraa baasuudhaan naambar waan irra qabattee jirti. Isiniif hima. Kitaaba tokko jira ka gartee ammallee ahlul gharbi yaquuluuna dammiru l-islaama wa abiidu ahlahu jedha. Tokkoffaa Islaamummaa tana laaffisuudhaaf akkam godhuu qabnaa jedhanii gartee ammallee warra Awurooppaa kun yogguu mari'atan biyya Arabaa irratti hojjetan. Biyya Arabaa keessallee Suudi Arabiyaa irratti hedduu hojjetan. Irratti milkaa'anii jiran. Si galtee har'aan tana Suudi Arabiyaa mee waa'ee biyya Islaamaa takka ni dubbatti hime. Dawlaan Islaamaa tasin jettan sun. Addii Shaam tana ta bittuun nooyitee dhabamtee ilmaan isaanii as keessa yaa'anii waa kadhatan tana biyya hundi dhufanii hinoo ilaaha biyyiitti dhufanii waa kadhatan tana takkaa waa isin sitti dubbatu dhageessanii. Si galtee bar ibsallee baa ibsa. Xiqqaatte. Suudiin biyyi Islaamaa dawlaan Islaamaa san. Dawlaan tawhiidaa san. Dawlaan tawhiidaa. Si galtee dawlaan tawhiidaa dhugaa rabbi warra salafiyyaaf hin jiru kuni wama biraa gartee ammallee maddii jira. Yaada gartee ammallee biraa qaban. Ka gartee Suudiidhaaf galmaan ga'uudhaaf deeman. Waan qaban na fakkaata Allahu a'lam. Allahu a'lam. Garuu barreeffama illee numan arga. Yogguu nama waa'ee Falastiin dubbatu kana jala seenanii koomentii garaagaraa isaan barreessan numan arga. Numan arga. Hedduu garaan na gubatan ammoo. Dhiiga ilmaan Musliimatti nama qoosu hedduu garaan itti na gubata. Nama dhiiga ilmaan Islaamatti hanjamaa godhu. Si galtee? Kanaaf uummanni salafiyyaa if hin jiru kuni anna dhibdee jirti waan isaaniitu. Laakiin ammoo ni taati hin taatu haa dhiifnu. Maraatuun isaaniituun garuu nama dhibdi. Hedduu maraatuun maalitti jirti? Akka waan nama Islaamummaa haaree amma fidee garte akkas godhatan. Haaree dura maak salafiyyaa salafaa jala deemtuu salafaa hojiin nama godhamu afaaniin jechuun nama godha. Yoo hojiin na gootaan hojiin na haa gootu. Si galtee akka waan nama Islaamummaa haaraa wayii takka akka amma fidee garte akkasuma godhate naame. Suutuma tasgabbaa waa dubbadha. Suutuma gartee tasgabbaa waa dubbadha. Maqaa nama dhawanillee maal jechuun hin barbaachisu waan taateef. Wassalaamu alaikum.